Gaadhaan aksii. Sammuu isaa keessa rakkoo qabaa jedhani of hin beeku. Rafuu nyaatu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya egaa booniin kan dheengaddaa wareegamtee jechuudha. Abbaan manaa ishee guyyaa 10 guutuu nyaatu hin dhuguu hin deemuu hin ka'uu hin dhaabbatu. Haala hamaa keessa ture hospitaalota garaagaraa keessa deemee yaalaaf barbaadamaa ture. Haa ta'u malee akkasuma waliin immoo poolisiin federaalaa yookaan poolisiin magaalaa Shaggar nama miidhamaa kana to'attee mana hidhaa galchuudhaaf barbaadaa turte. Namni kun nama qaalmallesii danda'u miti. Seerri akka hidhullee hin qabu. Sababa isaa haadhaaf abbaallee yoo danda'e hidhuu danda'a malee namni kun ofii fuula keessa jira jedhanii hiriyoonni isaa hedduun dubbataa turanii. Har'a dhibbaan dhibbatti kumaatama duratti TV Araaraa irratti akka inni fayyaa hin qabne, akka inni dubbachuu hin dandeenye, akka inni nyaachuu hin dandeenye, akka inni dhuguu hin dandeenye dubbatanii jiranii. Gama biraatiin raajiin Masarat hafuura du'aatu sirra jira. Sirraan rukuta jechuudhaan egaa sheexaana yookaan abbaa murraa yookaan ibliisa waliin gamana goree yeroo inni walitti dhaadatan argaa turre jechuudha. Gama biraatiin Joosii nagaa fayyaa isaallee akka argatu raajiin Masarat asirratti irra deddeebiidhaan dubbateera. Gama biraatiin yaala isaaf barbaachisu hanga xumuraatti illee akka godhuuf raajiin Masarat wanta hedduu dubbatee jechuu barbaadeetan. Ani fayyeera. Ani bilisa beera. Ani bilisa. Waaqayyoon na galateeffadha. Ani bilisa. Dhugaa dubbachuudhaaf Joosiin haasawuun isaayyuu sagaleen isaayyuu jijjiirame waan ta'eef fayyuun waan gaariidha. Waan gaariidha baga Rabbi fayyisee ammallee Rabbaa fayyisu. Asirratti wanni isin jechuu qabu kan du'e du'eera kan jiru haa jiraatu maaliif waan kana harka isaatiin inni hin hojjenne miira sii to'achuu dadhabdee aaruu sii to'achuu dadhabdeeti akkasumas goote akka raajiin Masarat akka dubbatanitti hin deddeebite jedhanii jiranii. Akka inni ammas asii hin deemne godhanii jiran. Waldaa Araaraa keessa turtaa torban takkaaf kadhannaa sii barbaachisaa. Hafuura du'aa hamaatu sirra ture jechuudhaan dubbatanii jiranii. Gama biraatiin maatiin isaa harmeen isaa baay'ee takkaamilee cabdee jirti yoo agartan viidiyoo sana keessatti sinii fiduullee yaaleen ture. Gama biraatiin abbaan isaas baay'ee takka miidhamee xiinsammuun isaa tuqamee jira. Tokkoffaa boonii illee baay'ee jaallataa turanii boonii dhabuudhaafis baay'ee takka aaranii jiran. Gama biraatiin gaddanii jiran. Gama biraatiin mucaan isaaniitis aqlii dhabe. Gara wanti ajaa'iba namatti ta'u keessatti jara kana lamman galaafachuudhaaf wanni hafuurri boonii galaafate kuni Joosii illee galaafachuuf ture jedhe raajiin Masarat jechuudha. As keessatti wanni isin jechuu qabu amantiin kan dhuunfaati. Amantii namaa qeequufis miti. Wanti kun dhugaadha jedhee amanuu baadhullee namni waan amanuun fayyuun waan gaariidha. Anis yoo dhibeen kanarra gahee amantii kiyyaan quraanaan akkam fayyu ofin beeka. Jarriinis akkasuma dura buutota isaanii raajii isaanii fi kitaaba isaanii ittiin fayyan jechuudha. Jooniin amma afaan hin qabu gizee dhufu sana waan nuti hundi keenya argaa turre dubbachuu hin danda'u, haasa'uu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u, dhuguu hin danda'u. Ija duraa uummata duratti gaggabee bifa kanaan. Viewers, a brother under the administration of the Holy Spirit is the husband The mighty name of Jesus Christ. of a sister who As keessatti wanti isin hubachuu qabdan dhifama naa godhaati uummanni keenya afaan Oromoo dubbatan namni kun hospitaala garaagaraa deemaa ture. Hospitaala Finfinnee keessa jiran, hospitaala gurguddaa, hospitaala Naqamtee keessa jiran gurguddaa keessa deemee yaala barbaadaa ture. Hospitaala garaagaraa keessa deemaa ture. Bakkoota hedduu dhaqaa ture. Fakkeenyaaf Finfinnee keessa bakka 3 ol dhaqeera. Magaalaa Naqamtee keessa hospitaala garaagaraa mana dhuunfaatiif kan mootummaa irra deddeemaa ture. Boodarra nama kana bira dhufee nama amantaa isaa barsiisaa amantaa isaa yookaan dura bu'aa amantaa isaa bira dhufee kadhatamee fi kadhannaa kanatti immoo milkaa'ee fayyee jira laal. Kanaafuu jennaan isin dhaqii boonii illee kaasii koomintii irratti ni arga dhaqii boonii kaasii akka Joosii fayyifteetti boonii kaasii hin sobdaa minaamin hin jedhamu kun itti amanee na baasa wanni kun na fayyada jedhee dhaqee miti bakka yoo barbaade jinnii jala dhaquu yoo barbaade mukaa namoonni hedduun fayyuu dhiisii nama miidhuudhaaf iyyuu nama garaagaraa bira deemanii bara fakkeenyaaf nama akka moorafaa nama mooruu xonqaayii garaagaraa keessa deemanii nama ajjeesuudhaaf iyyuu xonqaayii garaagaraa keessa bira deeman jechuudha. Inni kun immoo fayyuudhaaf dhaqee akka barbaade yoo barbaade haa dhaqu yoo barbaade haa dhiisu arrabsuun gaarii miti jechuu barbaada. Adaba qabaachuun gaariidha. Amantii walii kabajuun gaariidha. Namni yoo barbaade mukaaf hasalaatu yoo barbaade jinniif hasalaatu yoo barbaade waan barbaade haa godhu amantii walii kabajanii namummaa sana dhaga'uudha. Amma Joosiin fayyuun baay'ee kana tole. Waan fedhe haa ta'u
akka kootti silaa nama fakkeenyaaf inni hordofaa amantii Islaamaa ta'e filadha jaalladhasi. Garuu akkuma fedhe ta'e baga fayyi.